kesa gale jira. Muktar erga gaafa firaan mana caaltu guyyaa ayyaanatiin dhaqeeti. Caaltuun akkamitti haadha warra kiyyaatti dhiira biraa fidatti dhiira biraa manatti galfatti ka jedhu miira biraa keessa jiru. Muktar ani caalturraan kan boofne jedha akka nama niitii isaa taateetti ilaala jechuudha. Kanaafuu yommuu tuyyuu caaltu maal yaaddeeti ilaalchi isiin qabdullee ani garuu amma mana isii seenee hin bahu jedha. Muktaariin amma hedduutti dhagamee jira. Intalli tun odoo kiyya kaluu kanatti otoo bakka kana jirtu otoo fagoon deemi maal yoo deebite ani dhugaa isin jedha. Bakka akkuma kiyyaatti akka ani ilaalcha ni qabutti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkuma naga keessanii fayyaa keessanii allee naga koota alhamdulillah galata rabbi hordoftoota kabajamtoota kiyya video ke bilis like godha ani ya rabbi wallahi lazim video yi waraaba yeroo jedhu irrumaa ingitin tira garagaraa tana jechuudha. Kanaaf obboleeyyan hordoftoota kabajamtoota kiyya Muktaar miira biraa keessa jira. Erga gaafa firaan mana caaltuu dhaqee hin bahu jedheeti gurbaan kun maal yaada duraan video moji dalaganii Muktaar qannaasisuufi yani jedhe namni caaltuu balleessaa jiru eenyu jedhe buniidha jedhe. Dhugaadha haqiiqadha ta'us danda'a. Namni hiriyaan bada hiriyaan gaarii ta'a hiriyaa badaan badaa ta'a dhiifama narraa ta'a garuu otoo kiyyaa caaltuun maal isii godha mee gurbammaan kun maal isii godha lamaffaa ilmoo isiitiif abbaa ta'a inni eenyuuf abbaa ta'a ilma isaa argatuuf abbaa ta'a eenyu firaan badas ta'ee jabas ta'ee abbaan ilmoo isii isuma kana waan isin ajaa'ibu wallahi waan namatti dhagamu akkuma isin jedhe ijoolleen abbaan keessatti dubartii abbaan akkirraa fotoqoo barbaadu kadhalee arges kadhaleen arginis sirriitti beeka. Keessattuu ijoolleen biyya namaa jirtan kun ka biyya keessa jirtanii dira ka biyya namaa jirtan miidhalaan hanga abbaa jaalattu beetan ijoolleen keenya utuma jaalattuu xiqqoo isin jetti garuu dhalaan daran abbaa jaalatti abbaa irra jaalatti beete isin gale caaltuun imootuyyuu akkuma Muktaar jedhe baay'ee jijjiiramtee jirti haasaa garagaraa haasofti dabaltee jirti namni jedhe nu hundatti surprise ta'e dhaqiinsi firaan mana isii dhaqe akkuma natti surprise ta'e isinitti surprise ta'e kanaaf akka isin jechuu barbaadu maanne dhugaa isin himuu jechuudha. Caaltuun tasgabbaa'uu qabdi waan nama san fakkeenyaaf akka ibaluu injiraa miti akka ibaluu ta'a jechuu qabdu. Iddoo aarii mana dhaqaa mana jedha jechuudha. Hanfiitti jechuusallee hundan xumurree jiddumaan cabsadhee dhufe mee isin hundinuu akkuma yaani injiraa miti du'aa godhaaf jedhaan akka kiyyatti sirriitti dogongortee jirti. Sirriitti wallahi maali ilmi namaa tokko yoo nama ajjeese gizee amma waaqoo hin beeytanii seenaa guddaadha seenaa baay'ee fagoodha seenaa mucaasanii waaqoo jechuun amma caaltu waan qubna gariin goone qubna garii gootee bakka guddaan geettee akkana akkas jette malee waaqoon abbaa isaa namatu ajjeese yoo yaadattan seenaa keessatti sababa isaaniinuu kitaaba barreessee ture yoo yaadattan warri yaadata warri yaadanna jechuun maaliif isinin jedhe isinillee warri koomantii ufin dabalina ufin guddisina ana malee homtuun jenna seenaa waaqoo isinitti hime abbaa isaa namatu ajjeese abbaa isaa gaafa namni ajjeesu abbaan isaa maal taaree akka seeratti mana hidhaa gala. Waa'ee caalturraa waa'ee Muktaar dhiifama caaltuu gaafateerraa akkamitti namni dhiifama namaan goone ka jedhu san booddee mucaan suni nama abbaa isaa ajjeese sanii dhiifama godhe kuni maa inni beekumsa qabaatudha beekumsa dhugaan namoonni hedduu yeroo san interview bakka hedduutti isa godhaa turan jechuudha yeroo san caaltuun Muktaar waan haga kana dalageef waan dubartii miliyoona itti wajji jiraatu danda'a bardho isaadhaan isin utuu quban qabaate eeshi isin nama firaa jaaladhe firaa akkas ta'e jettee miti Muktaari firaan amma fakkeenya dubartii biraa qabaate hin beekti isitti dabalamee dubartii biraa wajjin jiraatu hin beekti abadan dhiira hin beektu dhiira dubartii fedhe wajjin jiraatu danda'a naggaadee yoo ta'e hundaa caala. Kanaafuu jechuudha ma fakkeenya
yookiin shufeera ta'aa yookiin bajaajii oofaa yookiin makiina manaa qaba bakkuma ta'etti dhiirri fuudha. Dhuysallee maan taane isin amma akkana jettika ani kisinta ani barbaadu ati akkasi fakkeenya bunii ilaalaa viidiyoo bunii hin dogongorina jiruu keessan irratti hin dogongorina jiruu keessan jiruu raahaa tana jiraachuuf obsa qabaachuu barbaachisan jiruu jettee jiruu tasgabbaa jiraattuuf isa abbaa fedhe laaqe abbaa fedhe haa bukeessu ilma kee guddifattee bakka tokkoon gootu si barbaachisa isin galee malee inni fuudhe sin barbaachisu hamma fedhe kudha yoo inni fuudha ati ilmoo keetiif obsuu qabda masee godha dhiirri dhibbe eshi gaafinki maal sii godha dhiirri dhibbe sii ta'aa mitiire kanaaf wantatu isin gochuu qabdan ilmaan keessan saniif yaadu ilmaan keessan saniif laalu amma mibbunni maal isiyyuu fudhadhaa ilmoo keetiif quutai ilma kiyya boru bakka kanaan gaa ilma kiyya tubu ilma kiyya guddifadha abbaa isaa wajjin jette quuxuu qabda yookaan immoo akkanuma dhiirmu dhibba lakkoofte maasee godha inni hunda usetti deebi'aayyu gaafati fakkeenyaaf gaafati waa hunda keessatti obsa qabaattee sabrii qabaattee waa hundumaayyuu jecha isaallee waan inni jedhu hundumaa gaafa fudhatti ati hunda caalta wallahi billahi gaafa waan hunda fudhatte ati hunda caalta gaafa waan hunda jibbites akkasumatti kasaarta amma ani jette dubartii wayya akkas jette ani jette warri isaa isii cinqaa turan gidduutti isii cinqaa turan jijjiiramaa turte obsite hin hortee jalatti bakka maaliif cinqamti ilmaaniif cinqamti otoo inni araa laalu otoo inni maaliif daalachoofti maaliif dhoobutti ilmaaniif ilmoo san guddise ilmoon tiyya abbaan biraan jibbe bara abbaan biraan jibba wallahi inda hunda warti jibbu wayyaa abbaan bira ilmoo san ni jibba isiin anatu guddisa guddifti jibda anatu guddisa anatu akkas godha ilmoo tiyya anatu guddisa ati guddiftus abbummaan itti dhagama anga fedhe maan taane abbaa kagamu humtuun jiru ati gaafa amma inni illee dubartii biraa fuudhe gaafa firaan fakkeenya dubartii biraa fuudhe caaltuun bakka biraa baati inni irratti fuudheetti obsan qabaattu gaafka biraatitti seerumte ani kudhan heeruma jettee rakkoon qabu jette gaafka biraatitti sunillee irratti dubartii biraa fuudha maal jette sanis hin baay'atti kuni rakkina uuma rakkinni inni uumu isinii hima dubartiin takka dhirsi isii qabeenya qaba dhirsi isii gadhiiste dhiira biraa heerumte garuu seenuftee waan fuutu wallaatte dhirsi isii suni haftaamii ta'e qabaataa ta'e dhirsi isii suni gaafa dhirsa isaa jalaa baatee seenaa guddaadha wallahi lazim seenaa baay'ee garaa nama nyaatudha gaaf kaanii dhirsi isii suni qabaataatus gara biyya biraa bakkate biyya biraatti deeme yeroo isii asumatti gatee deeme isiin biyya keessatti haftee isa gattee dhiira biraatti deemte sababa inni biyya namaa tureef eeguu dadhabde achi gaafa kaanii gaaf inni waa godhatee gaaf inni jabanatee gaaf inni mallaqa godhatee gaaf inni mana godhatu dubartiin sun gaabbitee nama sanitti deebi'uuf yaaltullee nama san hin argattu maaliif isin hin jedhe caaltuun ilaalchi isii fuuldurri isii gariitti deemtu gaafa muktaarin dhabde seenamuun isiin amma bar namni gogaa fakkeessa namni gaafa inni tokko adaba yoo nyaadhu jedhanii odoo beela'u diduun jiru isiin amma higaa isin hagalu higaa jechuudha caaltu nama fakkeenya higaa otoo isa jaalatu dhiira biraa jaalatti otoo dhiira tokko jaalatan dhiira biraa jaalatu dhiibbaa dhufa kanaaf isa si kadhatu kana dhiiftee gaafa dhiisa biraa dhahitu dhiibbaatu dhufa isiniin jechuu barbaadeeti dhiirsaa walaa kadhatanii deeffatan takka addaan baate taanaan kadhattiin deeffattu inni garuu si kadhataa jira waan ta'eef naadee biisin jechaa jira waan ta'eef kuni baay'ee rakkisaadha baay'ee ulfaataadha garuu isin yaaduu qabdi malee baay'ee ulfaataa baay'ee rakkisaa utoo akka kiyyaate tasgabbuuftee waa hundaa obsitee isa kana deeffattee jiruu raahaa illee kooftee jiruu raahaa hojii jiraatu qabdi
dhiira biraatir ilmoo namni qabuuf namni ilmoo qabne bargara kirma qaba dubartiin ilmoo qabdu fi dubartiin ilmoo qabdu dubartii ilmoo qabdu jechuun dubartiin ilmoo qabne dubartii gaarii namatti dabalamtu sani isin agalu nama gaarii taate bultii isii qabattee jabeeffatee itti fufti dubartiin akkami dubartiin ilmoo qabne homuun jiru ka wanni garaa garan isii daddaayisu takka illee jiru wanni dhiirsa isii duraan san isii yaajachiisu illee takka illee jiru sinaagal dubartiin ilmoo qabdu qalbiin isii lama ilmoo qabaatee dhiira biraatitti gaafa heerumtu dhiirsa isii san ilmoo isii san keessatti ilaalti isin hagalu dhiirsa ofii kan gisee duraa ilmoo san keessatti ilaalti ni yaadatti dubartiin immootu yoo laaxxeen otoo argatiin isaan gargar waan takka isa yaadattu abadan maaliif uf isii yaada xiqqoo maqaan isii tuqe malee uf umaatti fakkaatu garuu dubartiin ilmoo qabdu suuraa isaa irratti argitu isa yaadatti isin hagalu bar namni beeku malee dogongora guddaadha jechuudha suuraa isii yoo argite suuraa mudaama isa yoo suuraa isa keessatti argite isa manaa kana hanga sunda bakka hin qabdu isa duraa sanii bakka qabdi sababni illee ilmoon isaa suni isii bira jirti suuraa isaa keessatti argite kanaaf caaltu namallee wanni kana haasa'eef dogongora qabdi dogongora isii kana otoo deeffatte otoo dhaabate gin wallahi dukan ani kana dhibee maatii isiiti maatiin isii maal akka ta'e bicha I don't know jettee warri afaan ingilizii sun I don't know wallahi maatiin isii sun akkamitti qabanii barabbaan ilmoo qabee abbaa warraatitti hin deebisa abbaan kee ati kabajje ati abbaan kee dhugumatti jechuudha si qabee abbaa warraa kee duraatti si deebisa garuu ani hin beeku maatii yaani nan galtu maatii sanii dogongora kana sila odeeffattee jedheeti an viidiyoo kee asumarratti dhaaba hamma dandeettan komantii babbareedaa komantii yaani wantoota nama tasgabbeessan kana barreessa fi hedduu barreessitanii komantii yookaan arrabsitanii yookaan maal jettanii uma faayidaan qabu warramni garuu hamma dandeettanii gorsa otoo nama qabaattee hedduu tola jedhee yaada akka kiyyaatti viidiyoo kee asumarratti dhaaba nagaan turaa baay'isin jaalladha baay'isin kabajaa please like godha subscribe illee godha subscribe godha